Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya jira jirtu akkam jirtan fayyaa keessanii? Alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleewwan kiyya nu biraan nagaadha. Akkam jirtan fayyaa keessanii? Jira jirtu isiniin jechaadha. Obboleewwan kiyya har'a viidiyoo ajaa'ibaati walitti deebine jechaadha. Viidiyoon har'aadha osoo appilikeeshina yookiin zeenii firii isinii dalagu yookiin appilikeeshinii shabakaadha osoo hin taane namoonni jawwaala keessan ergaa bitattanirraa kaaftanii jechuudha. Iccitii adda addaadha, viidiyoo adda addaa wama barbaadan jechuudha. Waa irra dalagaa turtan, irra buufataa turtan jechuudha. Viidiyoo san yoo jala haxxanii jiraatan jechuudha. Takka takkaan qabee isinii dachaasa jechuudha. Isa gartee viidiyoo namaadha hedduu argaa turre jechuudha YouTube irratti. Hedduun isaaniidha soba jechuudha. Hin dalagu jechaadha kijiba. Suuraa fayaasaa yookiin agartee akka haala suuratii yaasa jechuudha. Garuu inni har'aa kuni waan isin ajaa'ibu viidiyoo qulqullina qabu akka ajaa'ibaa kanatti isiniif deebisa jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti viidiyoo kana yeroo laaltan jechuudha laalati hin kijibaa ja'aati koomentii jalatti barreessuu hin dagatina yoon isin kijibe jechuudha. Waan ija teessaniin arguuf deemtanii hayyee obboleewwan kiyya appilikeeshina kana waan hedduun achi keessa jiruuf jechaadha. Osoon barreeffamaan isin agarsiifne liinkii viidiyoo isinii waraabaa jiru kana jala isiniif hin kaa liinkii telegiraama kiyyaadha. Isa immoo achi jala isiniif hin kaa telegiraama kiyya jala achi buufatuu dandeessan jechaadha obboleewwan kiyya. Hayyee obboleewwan kiyya haappiin isin agarsiisu isa kana jechuudha. Isa kana aappii kana telegiraama kiyya jala isiniif hin kaa liinkii telegiraama kiyya viidiyoon amma isinii waraabaa jala jiru isiniif hin kaa jechuudha. Hayyee akka buufattanii kaataniin inni seentan jechaadha obboleewwan kiyya. Sirritti viidiyoo kana waliin haalaallu jechuudha. Waliin laallee saniin booda itti fayyadamuu dandeessanii. Hayyee yeroo inni kanatti isinii baase maal gootanii arma dhuftan jechuudha. Barreeffama qarqara gadii kana jechuudha. Ni agartan jeetii yaada irratti cuqaaftan jechuudha. في الفيديو ده هعرفك احسن طريقه تقدر ترجع بيها كل الصور والفيديوهات اللي خدتها على موبايل ofirraa deebiftan jechuudha. Silaa beeksisa akkataatti ofirraa deebiftan isin beektan jeetii yaada. Saniin booda aallowii kennitaniif jechuudha. Aappin isinii barbaadaa jira jechuudha. Haga inni gartee haga jawwaala keessan keessa waan jiru gartee dhibba dhibbatti guutuutti walitti qabatee dhufu ni eeggattan jechaadha. Haala kanaan barbaada akkuma asirratti argaa jirtan kana ni eeggattan jechuudha haga sanitti. Walumaan ennee waan isaadha waliin laala jechuudha. Ni agartanii asitti torba ja'a jira jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan kana. Torba ja'a jira lakkaa'u jira jechuudha. Viidiyoo waan isinitti dheeratuuf mee irraa dhaaben isinitti deebi'ee jechuudha yeroo inni naa guututti jechuudha. Haga inni bakka kanatti gartee haga viidiyoo kiyya keessa waan jiru gartee naa jaaza naa godhu irraa dhaaben isin agarsiisa jechuudha. Amma 48 akkuma asirratti argaa jirtan lakkaa jira. Kanaaf haga sanitti walumaan haa turru. Hayyee obboleewwan kiyya anamma waan jawwaala kee keessaa qabu parsantii 87 naa kaahee jira jechuudha. Amma maal goona barreeffama isa gubbarraa kana jechuudha. Isa jalaan tuttan jecha inni jalaadha dileetii godhuudha jechuudha yookiin suuraa barbaachisuudha jechuudha. Suuraa yaani waan viidiyoon ta'in jechuudha. Ka gubbaadha irra cuqaaftan jechuudha. Aappin gaa beeksisa qaba akkuma isiniin baanu obboleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kana waan isin ajaa'ibu jechuudha. Wallaahi hedduu tokko isin ajaa'iba. Amma gaa ani waan viidiyoo kana keessa waan hiccitame qabuuf hunda isin agarsiisuun barbaadu. Kanaaf maal goonaree amma misaaleef viidiyoo kana jechuudha. Har'aam jechuudha viidiyoo kan gartee kan inni ofirraa haqe jechuudha. Waan gadaa qabu miti jechuudha. Mee anama viidiyoo kana deebisuudhaaf viidiyoo kanarra gachuu qaasa jechuudha. Viidiyoo kanarra gachuu qaasee raayitii kanatti kennitanii maal gootanii as dhuftan jechuudha obboleewwan kiyya. Kan dakasii kana irra cuqaaftanii jechuudha. Viidiyoo kana laalati yoo kijiba tahe koomentii jalatti naa barreessa. Viidiyoo amata meeqata isinii deebisa jechuudha. Viidiyoo kana yeroo deeffattan immoo gaalaarii keessan keessatti viidiyoo kana yeroo gaafsan bakka isa irraa haxxan bakka isaa sanitti deebi'e jechuudha. Bakka isaa sanitti isinii deebi'e malee yookiin gubbaa farratti yookiin gaalaarii mataa farratti isinii deebi'e jechuudha. Walakkaa viidiyoo fa'aa akkasitti isinii deebi'a laallatu dandeessan jechuudha gaalaarii keessan keessa. Hayyee anamma irraan cuqaasa. Hayyee obboleewwan kiyya viidiyoon kun bu'ee jira jechuudha.
saniin booda bakka kana tuttan jechuudha ni agartan jeetii yaada ni cuqaaftanii saniin booda viidiyoon keessan isinii darbee jira jechuudha obboleewwan kiyya haala xuulii daka jira jechuudha kanaafuu obboleewwan kiyya nama gaalaarii kee keessa seenuu waan hin barbaanneef kanaaf viidiyoo kana sirriitti ilaaladha appilikeeshina kana akkuma isiniin baanu liinkii isa telegiraam kiyya isiniifin ka viidiyoo nama isinii waraabaa jiru jala achiin seentanii aappii kana buufatuu dandeessanii aga viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu